Oromiyaan hammam akka bal'atu matsaafarraan dubbifne yan keessuma deebiin beekaa jechuudha. Waaqoo guutuufaa wajjinis akkuma amma fuulaan wal beennu kanan waaqoo guutuufaa, dubroo waaqoofaa, aliyyee cirriifaa, waaqoo luugoofaa akkuma isin beeku kanatti wal beenna. Oromummaan akkatti yaadaniidha malee dhiiga namaa miti. Waa'ee dambidoolloo yuunversitii kana na gaafattagaa. Guyyaa 21 miilaan adeemee Finfinneetti gale. Sayyoo 6 fi 7 anfilloo jechuun abaabilii fi akaakilii durayyuu ture. Makkoobilii Oromoodha. Gammachuu magarsaan jedhama. Kanan dhaladhalaa gaaruma maa'oo karaa garasii fuullee alakuu gaaruma jalatti dhaladhe. Akka lakkoofsa Awurooppaatti 1953tti dhaladhe akka kan Awurooppaatti. Akkuma Second World War waraanni addunyaa lammaffaan xumurame nin dhaladhe jecha isuma booddeen dhaladhe. Waggaa 9 biyya kanaa bahee Gimbii dhaqee. Gimbii immoo waggaa 9 taa'ee achitti elementarii baradhee. Gammachuu magarsaa jechuun nama asitti dhalateedha. Asitti hin guddanne Gimbiitti hin guddadhee. Hiriyoonnan qabus ijoollee Gimbiiti baay'een isaanii. Achi immoo Finfinneedhaan deemee. Finfinneetti immoo high schooliin baradhee. Booranas waggaa 2 taa'ee. Arsii keessa waggaa 2 taa'ee. Baalee Harargee ijoollee Harargee immoo wajjumaan guddanne. Ijoollee Finfinnee ijoollee naannaa Shaggar warra akka Mokonnin Baayisaa, warra akka Taayyee Morodaa, warra isin hin beekne ijoolleen hiriyaan wajjiniin dhalan. Warra Finfinnee baay'eetu jiru maqaan isaanii kan hin dhahamina amma har'aattuu jechuudhaaf. Gimbiitti immoo namni dhugaadhumatti seenaan silaa dagachuu hin qabne amma har'aatti dagatamee jiru. Yoo dandeessan mana tokko maqaa isaatiin moggaasuu qabdani Mitikkuu Waaqoo jedhama. Mitikkuu Waaqoo. Wal'aansoo Oromoon qabe keessatti abbaadhaaf ilmaan kan itti wareegaman. Manni isaanii warri itti diigame warra Waaqoo Bajjeenaati. Mitikkuu Waaqoo Haramaya yuunversitii irraa giraajuweet godhee Qellemii fi Gimbii Awuraajjaa walitti bunna boordii ta'ee buna argitan kana hundaa kan misooma isaa irratti qooda guddaa qabu Mitikkuu Waaqoo kana. Mitikkuu Waaqoo duwwaa miti namoonni gara Ejjetaa faan jiru. Ejjetaa Fayisaa Roorroo. Ijoollee Gimbiiti. Ijoolleen Gimbii kun baay'ee ijoollee jajjabduudha. Amma abboomaa Mitikkuu warra dura wareegaman jechuun ilma Mitikkuu Waaqooti. Kanaaf iyyuu ankoogaa jireenyi koo Qellemitti dhaladheen, Gimbiitti guddadheen, Finfinnee dhaqee, Finfinnee irraa Arsii dhaqee waggaa 2 irshaa limaatii kaaduweedhaan sana keessa hojjedhee. Achi immoo Nageellee Booranaa dhaqeen. Nageellee Booranaa immoo waggaa 2 taa'ee. Oromiyaan hammam akka bal'atu matsaafarraan dubbifne yan keessuma deebiin beekaa jechuudha. Waaqoo guutuufaa wajjinis akkuma amma fuulaan wal beennu kanan waaqoo guutuufaa, dubroo waaqoofaa, aliyyee cirriifaa, waaqoo luugoofaa akkuma isin beeku kanatti wal beenna. Gaafa isaanii galanii jaagamaa keellootti harka kennatan achiin jira. Kan gaafas fotoogiraafii kaases anuma. Kan gaafas Nageellee Booranaan jira siin jechuudha. Kanaaf iyyuu
biyya warra raayyaa kanas riisarchiidhaanii yookaan abbaa Lambeertoo namni jedhamu tokko kaatolikiidha. Qeesii kaatolikii addana aaddoo kana ture. Na waggaa 18 sayyoo kana haxanna'e faranjiin kun daachiidha. Afaan Oromoo akka anaaf akkuma abbaa Filiippoos fa'aatti nama afaan Oromoo beekuudha. Waggaa 11 wajjiniin hojjedhe aadaa Oromoo qorachuu irratti isaa wajjin. Egaa sun eegan Jimmatti hidhamee mana hidhaatii baheeti bara dargii. Baruma dargii sana immoo yeroo lafti awwaajame awaajii sana hojiirra oolchuudhaaf qillima awuraajaa የመሬት ይዞታ ስራ አስኪያጅ kan asitti shuume ana. Kanaafiyyuu gabaree maabarii amma isin har'a jettan kana gabaree maabarii kana waradaa kurnanuu keessatti iyyuu awuraajjaatti immoo taglaalaa gabaree maabarii kana kan dhaabe ana. Ani yeroo sana atoo bulchiisi Wallaggaa Kifila Hagar jedhan suni atoo Abiyyuu Galataa ture. Atoo Abiyyuu Galataatu ስልጣና የክፍለ ሀገር ዋና አስተዳዳሪ ናከን ስልጣን እኮ አውራጃ መሬት ዞታ ድዋቶን ታኔ ፍርድ ሸንጎ አከዳምኑ ወረኩኖ ታጣቂሞ ማልጀተን ከኒ ፍርድ ሸንጎ ከና ወጅኖ ሆጀተን ከፖሊሲ ኢሳኒን ከንዳቤ ገበሬ ማበሪ ከንዳቤ አና ጫልቀበሳ የየበሳ ይቻል kanan fakkaadha ni Gammachuu Magarsaa jechuun kanan fakkaadha. Bara dargiigaa asitti du'a natti faradaniin miilaan irkaa bahee guyyaa 21 miilaan adeemee Finfinneetti gale. Bara dargii 19 akka lakkoobsa Habashaatti 1968 jechaan. Sana booddee immoo Jimmatti hojii misoomaarra ture. Safara piroogiraamii jedhanii safara piroogiraamii sanarratti amma nooraa dildila Gibee Qallaa anaatti karaa kiiloomeetirii 42 fi dildila sanaanatti ijaarsise. Motor eegan ijaarree finne immoo dargiin dhufee xolla'ii nurkaa fudhatee wattaadarra maasallanyaa godhate. Duraan garuu misoomaati jedhameeti kan Lutheran World Federationiin fandii godhee ittiin hojjennee jechaadha. Eegasii achii baheen dargiidhuma kana baqa keessan Keeniyaa deemee Keeniyaatti gaa undergraduate digirii isa duraa hojjedhe. Achi immoo baheen biyya Masrii dhaqee biyya Masrii waggaa 2 taa'ee biyya Masriitti immoo biyya Ingiliziitti na jijjiiranii biyya Ingilizii immoo waggaa 8 taa'ee achi gaa waa'ee dhuma aadaa Oromoo qorannaarra tureen achitti yuunversiti of London lafa jedhanitti PhD waa'ee Oromoo kanarratti hojjedhe. Achi deebi'ee dhufeen yuuniversitii Finfinneetti barsiisaa ta'ee qaxarame. Yeroo muraasaa fi na shuumanii turanii Finfinnee yuuniversitiitti innis hin milkoofne natti duulanii hojiidhaas na ari'anii achi isaaniin baqadheen dhufee addana meexxii kanatti lafuma abbaa keenyaa irratti mana ijaarradhe addana taa'aa ture. Kana Gammachuu Magarsaa wanni inni fakkaatu siin jechuufidha. Amma dhiiga kan kee yoo marammaran ati dhiigi kee Oromoodha? Maal jechuudha dhiigi Oromoo jechuun? Oromoon akka itti yaadanidha. Oromoon aadaadha, seenaadha, afaani, argaa dhageettiidha. Oromoon
gadaadhaan bula malee gosaan miti. Gosa jechaan dhiigaan miti. Dhiigaan waliin lakkaa'an. Warri akka faamiliitti wal lakkaa'uun jira. Garuu dhiigi faranjii amma tokko kan Jarmaniitiif kan Ingilizii tokko. Jarmanii maaltu Jarmanii taasise afaan inni dubbatudha miti. Ingilizii maaltu Ingilizii taasise afaan inni dubbatudha miti. Suwiidinii maaltu Suwiidishii taasise afaan inni dubbatudha miti. Oromoo kan Oromoo taasisu afaan inni dubbatu aadaa inni ittiin bulu safuu isaati sammuu isaati. Oromummaan akka itti yaadanidha malee dhiiga namaa miti. Sayyoo 6 fi 7 anfilloo jechuun abaabilii fi akaakilii durayyuu ture. 6 sayyoo yeroo jedhani ilmaa akka Oromoon himutti gaa. Isa kana warri saayinsiidhaan immoo qoratu symbolic anthropology wanni jedhamu jira. Akka namni itti yaadu kun simboliidhaan yaadama. Warri isa beeku amma asitti isiniin ifani ibsa yonnaa jedhe teeknikalii ta'a. Garuu akkuma Oromootti yoo dubbanne sayyoo 6 jechuun ilmaan abbaa lamaati. Ilmaan akkayyuutii fi ilmaan dullachaati. Akkayyu niitii 3 qabaa jedhan. Niitiin 3 akkayyu haadha Galaanii, haadha Awuutii fi haadha Awuu, haadha Galaanii fi haadha Alakuuti. Haati Alakuu arfan Alakuu ijoollee 4 deessee jedhu. Haati Galaan ijoollee 8 7 deessee tokko 8 2 kana guddata 30 irraa fidanii guddisanii jedhan. Haati Awuu 9 deesse. So warri kuni 3 akkayyuuti. Haati dullachaa immoo arfan Laaloo, haati Laaloo 4 deesse. Haati Daallee 5 deesse. Haati Garjeedaa 12 deessee akkanatti lakkaa'u. So warri haadhaan lakkaa'u kuni gamanni 3 walitti meeqa? Laala haadha Alakuu, haadha Awuutiif haadha Galaan meeqa? 3. Haadha Daallee, haadha Laaloo tiif haadha Garjeedaa meeqa? 3 walitti meeqa? Sayyoo 6 jechuun warra kana. Isa kanarratti gosaan immoo addaan ba'ee Awuu 9 salgan Awuu kuni sirbuma keessa yoo jedhamti Yemaalagii dirree salgan Addaarii Awuu hamman ofii hin jirree akkan gaarii hawwuu waan akkana jedhanii sirbanii. Na kun hundumtuu matsaafa keenya kan irraa xaqqabnu amma wanni walaloon ittiin sirban kun hundumtuu source documentiidha. Isuma xaqqabneeti isumarraa seenaa katabuun hin danda'amaa sin jechuu fi 6 sayyoo jechuun kana fakkaata. 7 anfilloo busaaseedha. Baddee baddu iddoon ijaan baddu 6 sayyoo har'ayyuu jira akka yaadaatti. Wanni guddaan immoo yaada sana malee an dhiiga keessa marammaree ati Oromoodha ati Oromoo miti wanni jedhan hin jiru. Sayyoo 6 kana fakkaata. Akka Oromootti sayyoo 6 gadaa maccaa keessatti lakkaawama. Gaayoo 5 keessa jira. Macca jechuun warra fardaati. Farda yeroo ooftu maal jettee oofta? Mac jettee oofta miti. Kanaaf iyyuu Oromoon uummata seenaa qabudha. Asii immoo warra Qaallitti Gallabuutu warra Bokkuuti jedhu kunoo yabaloo amma yabaloo jedhan kana beekta miti. Yabaloo miti maqaan sun. Kuni yabaloo jechuun yaa'a bal'oodha. Lafa amma mana tamaarii doonaa jedhaniitti ijaaran harawwi sun lafa 6 sayyootiif 7 anfilloo itti walgahee seera muratudha.
yabaloo miti. Amma yaa bal'oo isa Boorana keessa jiruuni yaa beelloo jedhan. Isa as jiruun immoo yabaloo jedhan. Seerri Oromootti afaan Oromootti inni kunis yaa bal'oo kan Booranaan jedhan sunis yaa bal'oodha. Lafa gadaan itti wal geessuudha. Abbootiin gadaa shanan lafatti wal gahanidha. Kanattiin quba qabaadhaa jechuuf. Dambidoolloon durumayyuu sentarii gadaa ture. Sigalee sentarii gadaati. Kuno yaa bal'ooni lafa amma yabaloo jettuun kuni sentarii gadaati. Faranjii biyya kana dhufe kanas Ingilizootatu fide. Karaa Gambeelaa kana deemtee beektaa? Gambeelaa fi karaa Buree. Boongaa lafa jedhan beektaa? Eeyyee boongaa irratti muka gommaa makiinaa kan irraa tolchan muka gommaa achi dhaabuu pilaanteeshinii calqabee ture warri Ingilizii. Yeroo sana Kaartuumii fi Gibxirraa Girikoota walitti qabanii fidanas boongaa irratti warra achi qansarraatanyaa irratti kanaaf kaappoodhaaf jedhanii faranjoota Girikoota Armanoota maal kana achi fidanii dhufan. Boongaa otoo raabar pilaanteeshinii kana hojjetanii waraanni ka'ee wannichi kufe. Kufee naan warri Girikii lafa dhaqu dhabee asiin gaara kanatti achi ol ba'e. Yeroo addana buna immoo Oromoon ofii dhaabbatee waan funaanee dhuga. Buna kana biyya lafaa itti gurgurachuudha jedhanii warri Girikiitiif warri Ingilizii addana gama amma lafa awraajjaa Gizaatii baarrikottee ol iddoo sanatti Seferiyaan Kampanii warra akka Abbaa Caaliifaa Pitaaraa Girikii warra akka Dimitirii warra akka Dimitirii Valandiis warra akka eenyunni Abbaa Caffeefaa. Abbaan Caffee kun immoo Iluu Baaborii dhufe Girikiidhanis. Warri kun asitti buna nagaduu calqabanii Seferiyaanii wajjin. Gammadaa Ashuudoo fa'aa. Gammadaa Ashuudoo beektaa? Abbaa buna shawaan beektanii? Buna mataatti baatanii Gambeelatti geessu. Asii qunnaa lama mataatti baatanii tamuunni 10 fudhatan. Innaa akka kanattiin iddoon kun iddoo nagadaas ta'aa dhufte. Namni baay'een immoo gidaamiidha. Bara Dajjaajooteen qilee nama buusa miti. Dhagaa daakuu duddatti nama hidheeti maal jedhu qambarrii. Isa baqa immoo gidaamiin akka jirutti buqqa'ee baqatee dhufee asitti gale. Akka kanattiin Dambidoolloon guddataa deemte. Sidaamis, Oromoonis, Gidaamiinis, Maa'oonis, Maaloonis asumatti walan. Naannaa kana gaa waradaa Sayyoo, kan Anfilloo, kan Hawaa Galaan kuni, Tajjoon kuni, Laaloo Qilee kuni, waradaan kurnanuu ana jala jira. Ijoolleen tamaarii waradaa kurnan kanaa dhufu. Innaa Atsee Sayifa Ariid jedhani afaan Girikiiti wanni kun hundumtu. Nuyi Girikiidha moo maaliifitu maqaa nu hin beekne maaliif nutti moggaaftu. Dubbiin jedhu ka'ee xabii meeqa ka'ee xabbaabnoo jedhanii iyyan. Innaa ani gurbaa Alamuu Shuuyii kana wajjin dabdaabbee tsaafne. Yeroo sana eenyu የወለጋ ትምህርት ቤቶች akkana ጽሕፈት ቤት kan ture eenyu jedhama maqaan isaa eenyu jedhama maqaa Yahudaa wayii qaba. Innaa isattis katabneeti
namicha sa'addana jirus dhugeeffachiifne sa'ifa ari'idii keessanii lafa namni hiikaa isaa beekutti geeffadhaa. Nummoo asii namicha maraataa tokko qabnaa Oliiqaa Dingil kan jedhamu kan xaaliyaaniidhaan lolee jennee maqaa Oliiqaa Dingiliin mogga'uu inni maqaa Oliiqaa Dingil jenna. Isarratti xaphiin meeqa ka'ee anaasitti du'a natti faradan. Sana duwwaadhaaf miti gawaa'ee lafaas keessa jira waan baay'ee keessa jira. Garuu maqichichi deemee maquma Oliiqaa Dingil ta'ee amma kunoo dhalootatti darbee as ga'eera. Bara meeqa ture? 1967 akka kan Habashaatti. Anyway, wanni isin har'a gootan dhaloota dhufuu fi implikeeshinii qabaa jechuudhaafi. Kanaaf iyyuu maqaan sun akkanatti jijjiirame. Makkoobilii Oromoodha. Lafinni dhufe calliyaa lafa jedhan beekta warra calliyaa kana noonnoodha. Bara isaatti seera Oromoo kan buru makkoobiliiti. Innaa asitti egaa akkuma amma maa'oodha jinniidha maalxisoodha yeroo sana siribshaadhuma akkanaa wallaaluma maadu waraanni ka'ee makkoobiliiti kan dhufee waggaa 8 biyya kana taa'ee gadaa badde kana sirreessee seeraan akka namni buluuf abbaa bokkuutti tolchee abbaa gadaa shananuu deebisee gadaa jeequmsaa baasee biyya kana sirreesse inni dhumaa waggaa 400 fi wayi dura kan waan kana godhe makkoobiliiti. Haati makkoo Dhaaccii Turaa jedhamti. Abbaan isaa Bilii Daardaraati. Seenaadhuma isaa yeroo caafan maqaa abbaa isaatii iyyuu hin beekan maqaa haadhaa dhiisii. Innaa makkoobilii seenaa maccaa kana keessaa nama kaleessaati. Kaleessa gadaa badde akkuma har'a badaa jirtu kan har'as namuma akka makkoobilii sana barbaada biyyi nama deebisee gadaa kana deebisee yayyabu. Innaa makkoobilii gadaa baduu geessee ka 60 baduu geessee deebisee ka yayyabee makkoobilii jedhama. Kan inni yeroo si gadaan inni keessa jiru gadaa maccaa kana sentariin irraa dhufe immoo calliyaa kunis maqaa lafaa duwwaa miti. Calliyaa jechaani calliidha. Harargee keessa jira calliin. Callii calanqoo jechuun nageenye calliuma innis. Waa'ee dambidoolloo yuunversitii kana na gaafattaadha. Institushiniin ijaartan kuni gara fuulduraatti biyyaaf handhuura aadaa isaatii gadaa asii badde yaa'a bal'oo asii badde bakka bu'uu danda'a. Bakka bu'ee biyya kana deebisee seeratti tolchee fayyaa isaatiif jiruu jireenya isaatii fi hundee yayyaba ta'uu danda'a. Beekumsa uummata kanaa irratti yoo ijaarame biyyi ijaarame jedhama. Malee beekumsa keetiif kan isa kanaatiif kan koo irratti ijaarra yoo jedhani nama hunda keessa hin jiru. Akka kanatti hin beekanii akka kanatti hin sirreessanii yeroo dheerina keessa dhaloota itti aanu dhugaatti guddisanii dhaloonni itti aanu dhugaadhaan biyya ijaaree guddachuu dandeenya. Jalqaba isaa gaariidha. Manni isin ijaartan hundumti isaa bareedaadha. Namni keessa jiru yaada qabaa yaada isaa sun immoo bareedaadha.
isa jedhus wajjiniin itti yaaduu barbaachisaa jechuuf. Indigenous knowledge'n as duwwaa miti kan jiru. Innaa biyyumti hundumtuuyyuu indigenous knowledge kanarratti ijaaruudhaaf. Kun immoo akka biyya lafaattiyyuu kariikulamii qaba. Nama kariikulamii sana beekutu kariikulamii isaa qopheessa. Kan Oromoo kun immoo akka aadaatti akkamitti kana keessa galee baratama. Akka amantaatti akkamitti kana keessa galee baratama. Akka uummataatti akka afaanaatti akkamitti kana keessa. Laal wayi tokko beekuu qabdu. Uummanni Oromoo biyya lafaa keessa number 1 biyya lafaarraa gosa 4tu jira. Akka afaaniitti Kushitik, Indo-European, Nilotikiidhaa fi Simitikiidha miti gosa 4 kana jira. Sana keessa Kushitikiidha Oromoon. Oromoon immoo Kushitik warra jedhamu kana keessa warra naannaa keenya Afrikaa kontinentii kana irra jiru keessa 100 keessaa 75 Oromoodha. Kana quba qabdu. Kanaaf iyyuu yoo Oromoon bade afaanni Kuushiyyuu wajjiniin bada. Biyya lafaa keessaa 4 keessaa 1 hin badaa jechaadha beeki. Yoo Oromoon bade Kuushtu wajjiniin bada. Maaliifi Kuush kan jennu kana keessaa 100 keessaa 75 Oromoodha. Yuuniversitiin kunis kana akka objektiivii isaa ta'e tokkotti qabatee ijaaruu uummanni akka ijaaramu kanaafi yayyaba buusuu qabdu. Yoo akkanatti beekanidha. Rakkoon tokko maayinni akkan argutti. Amma funyoo wal'aalaan nan beeka jedhee xaxee beekaan danda'een hiiku. Zigalee dubbiin keenya kun yeroo baay'ee wal'aalaatu anatu beeka jedhee xaxa. Isa kana immoo isin sentarii beekumsaa waan taataniifi itti gaafatama guddaatu isinirra jira. Isan beekne baradhaa. Isan beektan qulqulleeffadhaa. Yoo akka kana ta'e kun bu'uura guddaadha biyyaaf. Oromoo duwwaadhaaf miti. Biyyuma guutuudhaaf iyyuu qorichaa jechuudha. Dhalooti dhufu kun immoo waan hojjetu beekumsa irratti ijaaruu qaba. Beekumsi sun immoo beekumsa bu'uurri isaa kan uummatichaa ta'uutu irra jira. Humni kan uummatichaa ta'uutu irra jira. Anyway, dubbii bal'aadhatu inuma tuttuine malee really waan organized ta'een dubbanne waan organized ta'ee dubbachuudhaafi kariikulamii qaba. Gara fuulduraatti indigenous knowledge isin jettan kuni kariikulamii qaba. Dura maal baratu, ittaan sanii maal baratu, ittaanii maaltu barata, akkamitti ijaaramaan kariikulamii qaba. Na kariikulamii sana fooloo godhuu danda'uutu irra jira jechaadha instituutioniin keessan kun. Waan natti fakkaateef waan an beeku hamma namni tokko ta'u ta'eera. Gosaafis, golaafis, biyyaafis waan namni tokko ta'uu danda'u ta'eera. Sanaafi balaa hundumaa danda'eera. Ani maaliif dhuftee naan jedhaa jirte lammaffaan dhufu. Na dhowwuus immoo hin dandeessu. Innaa ankoosi kana dudduuba manni koo beekta miti. Meexxii karaa ala kutte loomicha kaallitti jedhu waaniin sunu. Oromoon dirqama guddaatu irra jira. Uummanni afaan Oromoo kana dubbatu uummata afaan Kuush dubbatu keessa
dhibba keessaa 75tu Oromoodha. Yoo Oromoon ofuu badiin oolchin, Oromoon badee na warri kaanis wajjin bada. Kanaaf uummanni Oromoo kan isaas jabeessee, kan ollaa isaas gargaaree, waliin mari'atee jabeessee wal jabeessee gaafa Afrikaa kana akkamitti akka ijaaramu irratti karaan inni itti wal argee mari'achuu danda'uu fi murteeffachuu danda'u karaan qophaa'uufiitu irra jira. Waan Oromoon hamma har'aatti ijaaree kana deebisee walitti suphatee yayyaba isaa miidhagfatee qajeelfatee akkuma makkoo bilii gaafa duraa godhe sanatti gadaa haaromfatee aadaa ofiitti deebi'ee warra isa fakkaatu wajjin naannoo gaafa Afrikaa kana ijaaruu danda'a. Akkanatti quba qabaadhaa jechuudhaa fi kariikulamii isaa developii godhuu barbaadu yoo ta'e immoo inni toophikii gara biraadha, yeroo gara biraa dubbata.